Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Thousands of Wadani supporters with their local council and House of Representative candidates filled the Freedom Parks across the country. All Egyptians who are listening to me, listen to my words only mine I say. The main opposition party of Somaliland, Wadani, gathered in large numbers and held big rallies across the country. ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii biyya keessaa gara lixa Oromiyaatti taasisuu dabaleera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii biyya keessaa gara lixa Oromiyaatti taasisuu kan dabale yoomii kaaseetii eessatti immoo taasisaa jira. Oduu kana bal'inaan qindeeffanneerra bal'ina isaa isin biraan geenya. Bulchitoonni Soomaaliyaa ajaja walitti baasan eenyutu eenyuun hidhuuf deema. Soomaaliyaatti muddamni cimee mootummaan federaalaa Soomaaliyaa Muqadishootti argamu pirezidaantii Juubaaland torban darbee filannoo pirezidaantummaa raawwatanii fi injifatan qabamanii akka hidhamaniif ajaja baase. Dhimmi kun Itoophiyaa fi Keeniyaa wajjinis wal qabataa jedhameera. Namichi ajajni hidhaa itti baafame kun eenyu? Dhuguma bulchaan Juubaaland kan ajajni hidhaa itti baafame kun Juubaaland Muqadishoorraa neerra jedhan kun qabamanii Muqadishoof ni kennamu laata? Bal'ina isaa qindeeffanneerra isin biraan geenya. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqaba. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliisaa biyya keessaa gara lixa Oromiyaatti taasisuu dabaleera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliisaa gara lixa Oromiyaa Dambidoollootti taasisuu torbanitti gara guyyaa torbaatti ol guddisuu beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii torbanitti guyyoota 3 magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Dambidoollootti taasisaa ture 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee guyyaan balalii akka taasisu beeksise. Daandiin qilleensichaa balalii idilee Finfinnee irraa gara magaalaa Dambidoollootti waggootaaf addaan citee ture torbanitti guyyaa 3 gurraandhala 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deebisee eegaluun isaa ni beekama. Haaluma kanaanis wiixata roobii fi jimaata hundaa gara magaalaa Dambidoollootti balali'aa tureera. Balalliin gara magaalaa Dambidoollootti gaggeeffamu sababa rakkoo nageenyaa naannoo sanaatiin yeroo dheeraaf addaan citee ture jechuudhaan hawaasni komachaa turuun isaa ni yaadatama. Balalliin guyyoota 3 ture kun gara torbaniitti ol guddachuunis gaaffii hawaasaa guutummaan guutuutti akka furu ni eegama. Maarree guyyaa har'aa Addis Standard akka gabaasetti kana booddee balalliin daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa gara magaalaa Oromiyaa Dambidoollootti taasisuu guyyaan akka ta'e gabaaseera. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu bulchitoonni Soomaaliyaa ajaja hidhaa walitti baasan. Somaaliyaatti muddamni cimee mootummaan federaalaa Soomaaliyaa Muqadishootti argamu pirezidaantii Juubaaland torban darbe filannoo pirezidaantummaa raawwatanii fi injifatan qabamanii akka hidhamaniif ajaja itti baasan. Bulchaan naannoo Juubaaland Ahmed Mohammad Islaam gara caalu ammoo maqaa Madoobee jedhamuun beekaman torban kana marsaa sadaffaa filannoo injifachuun isaanii ibsamee ture. Filannoon kun sirni filannoo haaraa hojiirra akka oolu yaada mootummaan federaalaa Soomaaliyaa dhiyeesse diduun kan taasifamedha. Filannoon taasifamuun dura hoogganaan marsaa 2 ol akka filamu heerri naannichaa fooyya'eera. Aangaa'onni Soomaaliyaa garuu kanaan hin gammanne. Asitti ana malee namni biraa itti gaafatama qabu hin jiru jedhan Madoobeen injifachuu isaanii gaafa labsan. Garuu hin turre mootummaan federaalaa Soomaaliyaa filatamuu Madoobee mormeera. Akkaataan paarlaamaan Juubaaland filatee seeraan ala jechuudhaan mootummaan federaalaa Soomaaliyaa Muqadishootti argamu mormeera.
marsaa lamaa oliif Juubaalandis bulchuu akka hin dandeenye ibseera. Abbaan alangee Soomaaliyaa atattamaan mana murtii waliigalaatti himannaa akka irratti banan ajajameera. Mootummaan Soomaaliyaa loltoota isaa gara Raas Kaamboonii magaalaa buufata waraanaa keessa jirutti ergeera. Kunis muddama Juubaalandii fi Soomaaliyaa hammaaterraa walitti bu'e. Mootummaan federaalaa hokkara uumuuf loltoota erge jedhan Madoobeen bulchaan Juubaaland. Gabaasonni biroo Soomaaliyaan loltoota kan ergite ergama waraana gamtaa Afrikaa jala turee jala jalaan ofitti furachuuf jedhu ammatti garuu kun ragaa quubsaa hin qabu. Hanga yoonaa hooggantoonni Soomaaliyaa kan isaan filatamaa turan hooggantoota gosaanidha. Sababni kun ta'eef ammoo biyyattiin sirna siyaasaa walxaxaa fi alkallattii ta'e waan hordoftuufidha. Paartiileen siyaasaa filannoo kana irratti hin dorgomani. Namni tokko bahee kaadhimamaa barbaadu tokkoofis sagalee kennuu hin danda'u. Biyyi walitti bu'insa waggootaaf itti fufe keessaa ba'uuf yaalaa jirtu Soomaaliyaan sirna filannoo uummanni hooggantoota isaa filatu hojiirra oolchuu barbaaddi. Hanga yoonaa qaami Soomaaliyaan kiyya jettuu fi filannoo kallattiin bulchaa filattuu bulchiinsa Somaalilaand qofaadha. Somaalilaand immoo beekamtii idil addunyaa qabaachuu baattus bara 1991 eegalee Soomaaliyaarraa walabummaan labsattee citteetti. Eegasii guyyaa roobii manni murtii Soomaaliyaa Madoobee kan duraan loltuu Islaamistii akkasumas ajajaa milishaas turan hidhuuf ajaja hidhaa itti baaseera. Ajaja kana kan baase immoo mana murtii Beenaadir magaalaa Muqadishootti argamudha. Kunis gaaffii abbaa alangeerraa dhiyaatee bu'uura godhachuunidha. Koomaandarri poolisii biyyaalessaa Soomaaliyaa Ahmed Mohammad Islaam yookaan maqaa Madoobee jedhamuun beekaman hidhuun mana murtii Beenaadir akka dhiyeessuu ajajamuu ibsa. Madoobeen tokkummaa Soomaaliyaa irratti yakka raawwachuun biyya ganuun himatamuu isaanii AFP'n gabaaseera. Muddamni akkanaa garuu haaraa miti. Bara bulchiinsa Farmaajoos walitti bu'insi ture. Yeroosis filannoon wal qabatee walitti bu'insi dhalatee tureera. Kuni waanuma bara 2019 mudataa turetu irra deebiin mudate. Garuu inni ammaa waan cime fakkaata jedhu xiinxalaan Soomaaliyaa BBC'n dubbise. Xiinxalaan maqaan isaanii akka ifa ta'uu hin feene Madoobeen deeggarsa jabaa qabus jedhu. Guyyaa roobii paarlaamaan Soomaaliyaa waa'ee adeemsa filannoo haaraa hojiirra oolchuu irratti mari'atees ture ta'us garuu miseensonni paarlaamaa Madoobee deeggaran mormii dhageessisaniiru. Viidiyoowwan qoqqoodaman paarlaamaa keessa jeequmsi yeroo gabaabaaf itti fufuu mul'isaniiru. Haa ta'u malee mariin itti fufee koomishiniin filannoo miseensota 18 qabuu fi filannoo biyyaalessaa gaggeessu akka hundaa'u sagalee kenneera. Ta'us waan si'achi ta'uuf deemu baruun ni dhiba. Erga ajaji hidhaa bahee booda Madoobeerraa wanti dhaga'ameen jiru. Ajaji ba'uun dura magaalaa guddittii Juubaaland Kiismaayoo irraa kiiloomeetira 200 ol fagaattee kan argamtuu fi Raas Kaamboonii magaalaa jedhamtutti wal libdeen tureera. Kunis humnoonni Juubaalandii fi mootummaa Soomaaliyaa gidduutti muddamni dhalachuutu gabaafame. Wanti isaa garuu ifa hin taane. Waraanni Soomaaliyaa Muqadishoo jechuudha gara Kiismaayootti imalan loltoonni Juubaaland dura dhaabbachuun isaanii namni jedhaa xiinxalaan BBC'n dubbise. Xiinxaltoonni kaan immoo ajaji hidhaa dhiibbaa irraan ga'anii ajaja mootummaa federaalaa akka raawwatan yaadameetu jedhu. Ta'us garuu hireen isaanii ifa mitis jedhu. Nama biyya ganuun to'atame waan isaan qunnamu irratti waan seerri Soomaaliyaa jedhu ifa miti. Hidhamuus hidhamuu dhabuus danda'u jedha xiinxalaan Soomaaliyaa tokko. Kiismaayoon magaalaa buufata doonii taatee fi kibba Soomaaliyaatti argamtudha. Teessoo bulchiinsaa Juubaalandisidha. Siyaasa magaalaa Kiismaayoo keessaa nami maqaa guddaa qaban immoo Madoobeedha. Madoobeen bulchaa Juubaaland yeroo ammaati. Madoobeen miseensa gamtaa manneen murtii Islaamaa Soomaaliyaa turan. Gamtaan sun hanga loltoota Itoophiyaan aangoo irraa buufamutti bara 2006tti Soomaaliyaa bulcheera. Ergasii Madoobeen bara 2007 loltoota Itoophiyaan lola irratti miidhamanii qabamanii turuu seenaan isaanii ni hima. Gabaasonni tokko tokko gara Finfinnee geeffamuu fi hidhaa mana keessaa tursiifamuu isaallee ni himu. Bulchiinsa Pireezidaant Sheek Shariif Shee Ahmed jalatti itti gaafatamaa erga argataniin booda gadhiifamuu seenaan isaanii ni dubbata. Ergasii Madoobeen milishaa Raas Kaamboonii jedhamu ajajaa turan. Milishaan kun bara 2012 gargaarsaa waraana Keeniyaan harkaa milishoota Al-Shabaab jalaa Kiismaayoo to'ateera.
Raas Kaambooniin garee fincilaa ture. Erga Kiismaayoo to'ataniin booda humnoota Juubaalanditti dabalamaniiru. Amma garuu hin jiran. Madoobeen miseensota waldaa manneen murtii Islaamaa dhageettii qaban keessa turan. Bara bulchiinsa manneen murtii Islaamaa kantiibaa magaalaa Kiismaayoos turan jedhu xiinxaltoonni BBC'n dubbisan. Bara 2013 eegalee immoo pireezidaantii Juubaaland ta'uudhaan filaman. Bulchaan jalqabaa naannoo Juubaaland akkasumas kanneen Juubaaland hundeessan keessaa isaan tokko ta'us ni dubbatu. Bulchiinsi isaanii mootummaa Itoophiyaa fi Keeniyaan deeggaramus hanga IGAD gidduu seenutti mootummaan Soomaaliyaa dafee deeggarsaa hin kennineefis ture. Eegasii filannoo marsaa biraas injifataniiru. Erga aangoo qabatanii yoo xiqqaate yaalii ajjechaa Alshabaab jala si'a lama bahuu seenaan isaanii ni ibsa. Waggoota 20 darban keessatti beekamtii horatan jedhu xiinxalaan BBC'n dubbise. Hariiroon Juubaalandii fi Itoophiyaan waliin qabanoo maali jechuudhaan BBC'n qophii qindaa'e kanatti aansees dhiyeesseera. Booda kana michuu isaanii yeroo dheeraa kan taate Keeniyaarraa fuudhaa garagalfachuudhaan amatamaa jiru jedhu bulchaan Juubaaland kun. Guyyoota muraasaan dura ibsa kennaniin mootummaan Soomaaliyaa Keeniyaa fayyadamuun isaan hidhuuf akka jiran ibsuudhaan qeeqaniiru. Itoophiyaatti caalaatti dhiyaachuu malu jechuudhaanis xiinxalaan kun dubbatu. Namni kun gosti isaanii gosa pireezidaantii naannoo Soomaalee kan amma Itoophiyaa keessatti argaman waliin tokkos jedhu. Naannoo Soomaalee 5 hamma 1 of bulchan keessaa tokko Juubaalandidha. Gama kibbaan Itoophiyaa daangessiti. Naannolee Soomaaliyaa 2 waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessaa akka hin baane morman keessaas Juubaaland ishee tokkodha. Juubaaland Soomaaliyaa keessaa lafa badhaatuu fi tarsimaawaa jedhamti. Guboo soorataadhas. Oomishaaleen qonnaa gara caaluu achii dhufu jedhu xiinxalaan Soomaaliyaa beekamaan. Itoophiyaa fi Keeniyaan Juubaaland keessaa loltoota baay'ee qabu. Bulchiinsa kanaa akka mandhee farra Alshabaab taateettis ilaalu. Naannoleen Soomaaliyaa biroo Puuntland bulchiinsa kibba lixaa Hirshaabaallee fi Galmudugiidha jedhamu. Mootummaan federaalaa immoo Moqaadishoo buufatee jira. Puuntland fi Juubaaland erga yeroo dhiyootti mootummaa Soomaaliyaa cimsanii mormaa jiru. Bulchiinsa South Westitti immoo sababa loltoonni Masir bobbaafamuu malu jedhuun muddamni jira. Galmudugii fi Hirshaabelleen ammoo mootummaa federaalaa waliin rakkoo takkaallee hin qaban jedhu. Fuulduratti Soomaaliyaa keessatti maaltu ta'inna? Waaqayyo gaanfa Afrikaaf nagaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.